yaadeen beeku akkas ta'an seene akka carraa ta'ee yeroo wal baran haasaa keenyaan ala homaa hin tilmaamne sin jaalladha jedhee tasa hin abjoonne oolee bulee garuu yeroo nuuf ilaalu sagalee kee dhabnaan ani rafeen bulu dhiyee yoo bari'u yaanni koo si bira hirribnis badeera kunoo siree koorra asiifachiin jedha waa'ee keen abjoodha sabboonaa biyya koo yooman si argadha jaalala koo ibsuuf afaaniin dubbadhee safuutu na qabe sitti munsaalfadhe garummaa hubannaan nama cimaa taanaan akkan si jaalladhu sitti odeessuu baadhus ani afaan kootiin gochi koo ni ibsa ijji koo ragaadha meenatti siqeetii dhukkuba koo yaale kanan sitti madha. Kita jadi no beraniga, ijiko tadi bola sedika. Riki jajala langsung gitu kena jira, naone kopako, dukuku sipira. Susiga padayu wanati kosita, dobe tumera, aku masuk kita. Dhiyootti dhiisneetu fagootti barbaanne jedhamee yeroo makmaakamu akka hin dhageenye taa'iffanni seetan ka'ee qabuu dhabe akka isa duraa of biraatiin dhabe tabjaajja'aa jaamaa kan uleerreen qabne muka satti bu'u kan irraan cabsanne carraa argatetti kan hin fayyadamne ani maaluman jedhama ajaa'iba rabbii yoo batanii ilaalan tafkiin ija qabdi isa akka koommoo kan hin qabne qalbii sirriitti ilaalanii yoo hubatan qalbiin ija miti dhiisaa funyaan suufuun qabu arraballeen qabu kan ittiin lallabu isa akka koofuu kunuyyuun xiqqaata maaloo bareeddetti carraanaaf kennitaa laata si hubachuu dhabuu koof dhiifama naaf goota ammas jaallachuu koo lapheennaaf hubattaa dhuguman siin jedhaa kunoo na agartaa egan si hubadhee jaalalaan qabame lapheen koo hiddamee onneen koo saamame dachaa kan kee duraan jaalalaan miidhame an dur yoomin beekee ammuman hubadhee maaloon dallaniini an kunoo gubadhee. Yaa bareedaa koo yaa ilma biyya koo siif galeeraa edaa ansi filachuun koo haasaan kee kolfi kee qoosaaf qoccolloon kee maal jedhee maal isa waa'ee amala kee kunoo booji'amee an jaalala keetiin yoomiyyuu sin jaal'a na amanee shakkin ati goota anaaf barsiisaa jaalalaa kottu natti siqi hin taa'in alaala miira koo hubadhu jaalala naaf kenni onnee koo fudhadhu kan keetis naaf kenni lubbuun keenya tokko taatee haa jiraattu ani siif ati naaf ni taana maraatu. Ya jaalala dhugumattuu qophii keenya har'a yeroo eegallu abjuu fi jaalalaa wanti hin danda'amne hin jiru jedha walaloon keenya immoo ni taana maraatu yoo jedha waan gaariidhaaf maraachuun beessa miti edaan jaalalli maraatus nama gochuu danda'a jechuudha
Kan dhaggeeffachaa jirtan qophii dambalee jaalalaati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenyatti bashannanaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Ammas qophiin keenyatti fufa. Amma ammoo jaalaluma odeessaa oollee kanarratti namoota mudannoo qaban dubbisnee jirra. Egaa waan hedduutu nama mudata. Namoonni mudannoo adda addaa qabu jaalala waliin wal qabate jechuudha. Isaanuma keessaa namoota nutti himan keessaa muraasa isaanii waan isin bashannansiisa jennee yaadne walitti qaqqabanneerra. Isa duukaa bu'aa ammas turtiin keessan waliin haa ta'u si waliin jirra. Mudannoon jaalalaan qabu kana yaadadhu jechuudha. Kutaa 10 yeroon baradhu intala wayii jaaladheen ture. Intalitti jechuun baay'een ishee jaaladha ture jechuudha. Jalqabadhas kanan ishee jaalala kan seenee jechuudha. Ishee argachuudhaaf jecha guyyaa guutuun dhamaa ture jechuudha. Jechuun kutaa 9 barattee ani 10 baradha. Ishee argachuudhaaf kutaa 10 irraa gara 9 deemiin baradha. Maaf Oroonaan jedhan keessatti barsiisuun kutaa 9 fi 10 foon taphaaf qormaanni kan hin qayyabadhu wajjin maal fakkaata kan amma danda'a kan jedhu jechuudhaafan barsiisota illee mooksii achi dhaqee fa'aa barachaa ture. Garuu kan barachoota hin taane ishee ilaalaa naqa jechuudha. Kanarraas kanaaf immoo yeroo manatti galu naannoo xinnoo shiman iddoo naan jiraadhu fi kan isheen iddoon itti jiraattu xiqqoo ishee irraa fagoodha. Ishee argachuudhaaf jecha naannoo ishee deemiin dhaabbadha. Garuu waamu achuma akka carraatee suuqii fa'aa deemtee dheetan tarii argadha dheetan akkasitti onnoo'ichaa ture. Akka carraatee kutaa 10ttis jechuudha qabxii gaarii galmeessa jedhanii kan na eegan ture keessaa barataa isa tokkoon ture jechuudha. Qabxiin kunis baay'ee ganna jalaa bu'e. Garuu darbeera kutaa 11tti gaafan kutaa 11 darbee tiriitii gochaa turte jechuudha. Oomaa miti barumsa kee baradhu wajjumaan jiraanna waan rakkina hin qabu naan jetti turte jechuudha. Gaafsanaanis abdii godhadhee bakka nan argadha dheetan keessa kottotuun shakkiin nan argadha jechaan ture jechuudha. Garuu otoo hin argatiin akkasuma jennu oomarratti barsiisuu wajjin taamiraa jalqabdeedha. Barsiisachatti heerumte achumaanis immoo wanta baay'ee yaadeen ture garuu homaa gochuu hin dandeenye. Isheen naannoo biraa deemte kan isheen baratte jechuudha. Kutaa 11 iddoo biraatti baratte anis kutaa 12 achumatti baradhe ture. Waliin agarree bifa saniin addaan bane jechuudha ishee wajjin. Kanarraan kan nu badhu jarjaranii jaalala keessa seenuus bu'aa akka hin qabnedha jechuun as keessatti yookaan immoo jaalala keessatti gaafa seentu nama mari'achuu qabda. Barsiisaa keessa ta'uu danda'a, hiriyoota keessa ta'uu danda'a, namoota mari'achiisuu qabna. Fakkeenyaaf hiriyoonni koo yeroo na gorsan keessatti maal inni isaan iyyuu naga'u ture jechuudha. Insoo bakka kan intalittiin maal ishee agarsiisee faanaan jedhu maaliif akkasitti ishee wajjin akkas taata maaliif faanaan jedhu ture garuu hin nageenye ture jechuudha. Dhaga'uun qaba ture jechuudha. Maali bu'aa hin qabu mari'attee maal jettee hin qaqqabda. As onnoo keessa qofa miti haayiskuulii keessa miti. Fakkeenyaaf haayiskuuliidhaa dabartee preparaatorii gaafa galtu jira. Preparaatorii deemtee yuunivarsiitii galuu jiruu danda'a. Garuu namni jalqaba hamma dhumaatti jiraanti namoota jechuun muraasa ta'uu danda'u. Kanaaf yeroo qaba gaafa barumsa kee fittee warri keessoo si eegaa biyyi keessoo si eegaa sanaaf gaafa galmaan gaatti kan si barbaachisu nama tokko filattee wajjin jiraachuu kan dandeessu ta'uu isaalee kan nu barbaadu. Daandoo keessan ture waamicha kee ooluu na koomataare. Soodane gaafachii dhagee manan ture daandoo keessan ture waamicha kee ooluu na koomataare. Mucaa tokko kan hin jaaladhu jira ture. Otoon gaafatiin darbee waa baay'eetti miidhameera. Meebii ergasii otoon gaafadhe ta'ee jedhu yaada koo keessa naanna'a. Amma kanaan booda nan biraas jaalachuu waan hin dandeenyeef baay'eesa yeroo yaadadhu baay'een gadda. Jechuun amma fakkeenyaaf karaa barumsaa miidhameera. Amma yeroo namoonni illee yeroo hiriyoonni koollee amma jaalalli si lammata sin qabu jedhanii yeroo hundaa hiriyoonni koollee natti kolfu waan akkasiin narra gahee kanaafidha. Kanaaf yeroo hundaa waa jaalalan dubbadhu ani san bira miidhama kan kana narra gahe bal'inaan inaasoo maaliif waan miidhameetti argee inaasoo dhaamsa ani dhaamu dubartoota yuunivarsiitii galan kanaan booda yuunivarsiitii galaniif dhaamsa ani qabu yoo mee jaalalli yoo sin qabaate otoon miin akkan dabarre tooma walitti bakka itti muudha mucicha sanitti otoon gaafatin itti miidhamurra itti maniirre deebii argachuu yeroo kana sin jedhu aadaa waan ta'eef dubartoonni sodaatu waan kana yoo ta'es yoo ta'u baates gaafachuu.